martini kasalata fakkana koome walitti dhate dhaqee nya'a wal godha kun masqala dhungatuuf dhaqee akka korbeessa walaa a'ee wal kuffise. Bala jirra jaaliiti. Bala jirta nagaa isin. Iltee marabbii kiyya. Wannoo sammara xannaarani warra xanna'u fidanii waan itti ilaalan fidanii foon kun kasangaati muka harreeti amma itti axanna'anii hatta ka garaa namaallee jiru. Itti ilaalaniiti ittiin xanna'aarani warra nyaate mara ka usumbeenna nyaate ka beekaa nyaate addaan baafataniiti ganaa amma eessu awraajjaa sallaa erganii achitti. Way qammartanii way waa liqimsitanii ree abbaa keessanii waa hoteela namaa wayii dingata seentanii way waa liqimsitanii ree. Maal jetta? Foo harree jedhan kana way waa liqimsitanii ree way waan wanti akkanaas irra mul'ataa isin dhiitichoon kun. Lakkane waan namni agadhaasaniif na himate hin jiru halkan ofii of bada biddinimsi dhiittee ofirraa buuftanaa hin jetti ijoolleen tiyyan beeka. Jegi kicin kolfini baddoon kolfiniin seeqatani. Biddinimsi dhiittee maa ofirraa buuftaattu nima jirti. Hin beeku hawaasanii kunoo. Iddaa eega biddinimsi bichaayyuu ta'e waan salphaa godhaa. Way qoricha wayii fidanii ree kanama obaasan. Maal qoricha fidan amma harreen gatii waddaddee sareetii harreen takkattiin gatiin birrii 70 galte. 70? 70 harreen takkattiin nama qixxeessan. Isinitti nafuu abbaa kiyya isinitti nafuu dhiisaa ka 70 bitattanii eessa fidan? Ta'u margi isiin dheeddee qe'ee nama balleessituu san tara. Maal mijattiitiyya duri amma yoo konkolaataa bitan duri zabana duri gizee isin xixiqqoo abbaa yirii jedhanii ka ollaa kennaa hin beekta amma lubbuun hin jiru. Dur makiinaa birrii 10,000 bitatti yoo ta'u badaa kunoo qixqixiitadha. Magani 10,000. Adda harreen kabe gaafsan birrii 250 bitani. Kuma hagana yoo gufte sareetii akkatti hin jirru biyya amma hatta ilmi namaatu bada bineensummaanuu akkaatuma bada baasabooruma dhabee biyya taa'aara malee biyyi keenya tama keessaa badan lafeetii. Akkaamti. Marree abbaa kiyya isinillee ilma abbaa shulluqaa ka gizee kan deeme suni abbaa nama gugurdaa hojiin hin jira nama xixiqqaa hojiin hin jiru sii waamanaan jedhe. Marree paaspoortii kan akka gootan godhaa baafadhaati hin deemtanii Ameerikaa kana bada farda kana fa'a ilkaan rigan jedhanii. Farda ilkaan riga amma biyyas deemeeti. Yoo fardoonya ana goote hoo. Maal faradoon tama biyya heen nabbeennu waa tabiraa wayiiti hidhattammo tama duri yaabbataa baatan. Ka biyya sanii kunoo akka ofii fedhanitti ittiin haasa'an jedhanii masaraabeetiin maal jedha waan foonarra ila bada qeerroon kun ka jiga gurba kee masaraabeetii amma walga'ii jira hin marammar'aarani gurbaa kee xinaatii irra godhaarani foonarree amma xinaatii irra godhaarani ina xanna'aarani nama isa nyaate karaa dabarsaa jirani maashinii amma kawannaatti dhufe sareetiyya. Kama kunoo akka dur yoo koronaa namarra arge namatti iyya jedhani isuma foonarree nyaattee gadi baatee harkarraa si urgaa'ee jennasi iyya jenna achuma jiratti nyaqqi gootee si darbane wanna masaraabeetitti. Maa hin nyaattan malee waa qaltan mooree abbaa kiyya akka qalee ol galchuu. Si gaafatan ka yookaan harka keessaa qabda beekaa nyaatte moo wallaalaan nyaattee kana si gaafatan lafeetii. Saree fadhiqanii hin deemtanii abbaadha. Ameerikaa. Sareen biyya si akka saree biyyattii na dullaan beektu shalee beekteedhani wanna ciniinti bada caali wasa badhaa abbaan caaltii galgalaan biyyaa bahee sareen nyaatte jedhani. Ameerikaatti. Abba xabaayii keessan sirreessinaa waan takka isin hin gootu aguma saamintii takkaa wal loltan achi booda hoo uneetaa wal barannaa homaa isin hin gootu. Xabaayii maalirra xabaayii fuularraa laaltee dhufeetti moo amma waan dubbannu laalti moo dalagaa keessa. Xabaayii jennaan kam akka qe'ee keessa ijoollee ol deebaa lolaa nama muluu arrabsaa fixan kana taanaan sareen achiillee hin jaalatu waa akkanaa. Itti guddanne kaakana nuni nyaki itti guddanne kenna dur jaartii darbatee waraanaan dirmee waraanee. Qabnaan gootanii wallaahi laazim. Kenna dur jaartii dirmee waraanee korma itti qalaa nyakii gandan baranne waca gandan baranne amma kenna afaan gadin taa'u gara kan mataa nu deemeera waa jennaan kenna gara bokkuu fiiga gara ulee fiiga atta gootanii mee lafeeti jawaan kana. Akki gootanaa abbaa. Xabaayii baradhaa sina siraataan sirreeffadhaa baradhaa asii giddiin nama barsiifti yoo achi dhattan giddittuu achi as deebiin akka amma asii deemsatti qallaluu miti deebiin ulfaataa. Dhima barattanii godhaa. Jetteen jenne yaa rabbii kee amma biyya san dhaqanii saree tana afaan keenya kana itti haasa'ammoo afaan biraa qabdi moo maali itti dubbatan? Ingilishii itti haasa'an abbaa kee ingilishii beetti sareen.
Magan. Giliishiin maali? Ingilishi maal godhu isin arrabsa? Ingilishiin beektanii afaan Ingilishii? Bada wanna afaan isaanii jedhe. Afaan isaanii maarree Ingilish jedhama. Giliishiin amma afaan isaaniiti. Rabbi akka fiifeeti. Ishee amma giliishii kanaan nu amma asitti tamaarramu nama nu tabaarsisu jiramu giliishii kana amma akkamitti haasofna ree si oge. Achuma dhaxxaniituma bakka haalumatu isin barsiisa. Namuu giliishii malee waan biraan qaaqu achiin gara kaan giddittuu naasuftani. Amma hagamta amma waggaa meeqa fixan giliishii kana? Waggattuu jabaa deemtanii waggaa lama teennaan sirimaayyuu keessan godhattani. Minyi fadheetuma naasaa kaagoo giliishii waggaa lama teennaan mucuu godheetuma naasaa jedhe. Namuu achi bilbilaanuu kun asaa nu gootanii isiniin jedhe giliishii malee hin qaaxxani. Afaan wallaala kennuma. Odoo rakkubsanuu naa godhe isinuma afaan wallaale akka akkana mataan nyaattan giliishuma sanuu baradhee oduu biyyaa taree afaan wallaaleeti isinuma jalaayyuu durba'e. Guys, taaptaabiin gootanii fi Arsenaali dhumadhaan jedhani. Anuu kun nyaakis irraa baradhe na fakkaate kun akkana arrabaan nama fixa. Ilaalaa bakka waan jettu abba galuufi mee biyya galuufi na gorsaa jettu maal si gorsina ree amma asii achi eega galaaf kaate maali wanni si gorsina hin jiru rabbi nagaase hagalchu lafeetiyya. Abba saree algaarrallee waliin raftanii bar. A'uuzu billah doomi dirmi. Luffee doomi dirmi. A'uuzu billah. Seera abbaa kuni dhugaa jirtu. Nurraadhaan a'uuzu billah abba torbatti sareen maali wanni saree waliin rabnu sareen. A'uuzu billah. Waan akaakayyoo abaabayyu waan abba torbatti hin qabne najjisa waliin wanni rafuuf a'uuzu billah. Rabbina Abbaa dhugamaa bar. Sayyidul Arifiin na haadidu. Abbiyyoo na haadidu. Barakaan jira sheekana Hussein na haadidu. A'uuzu billah. Maal abboo saree waliin. A'uuzu billah. Seera abbaa saree waliin barat. Saree hin dhiqamti. Nurraa deemi. Dunyaatu afaanii funyaanii na hayaatu. Saree waliin najjisa wajjin. A'uuzu billah. Fafaayi. Maarree saree diddeesi waliin rabnaa saree asittuu. Biyya keessanitti. Asitti. Saree maroomaa xurooftuu tana. Saree hin dhiqatti nafa dhiqatti saamuna isitu kajabe abba isinutti dhiqattanii hin beetta urga dhalattani. Ilkaan hirrigan. Saamuna jismii isiitiin dhiqan kana. Dhiqachuu miti argama jaatu argitanii hin beettan abba. Amma ofii dhiqatti moo nama irraa dhiqasi waqti? Nutu irraa dhiqa abbaa nu maaliif nu qaxaran? Saree dhiqaa asidha saree dhiqaa birrii isin ergina. Addaa bincaa garii deemtan jennee dasee adii ilaallee kan isin faana duwwaa korbuu marannu addaa isin saree dhiqxan biyya sitti. Waan toltuu hojjenne isiniif fakkaate. Saree ilkaan rinnee maal jennee akkasitti onni jenne. Si gaafadhinna. Amma yoo waa beelofte waan qoonqoo kana ofii kaatee fudhatti mu nama kennaaf. Mee bani adamta. Natu nyaachisa abbaa kunoo fooxaa morma hidhee kunoo akkana fooxaa morma hidhee teetteen eeggatti maankaa afaan kaa. Wanda maankaa mooqama malu nyaannu kana ammoo. Adda qabdiyyuu. Kenna kooboo nama tormaa irra nyaanna gaafa bara saaniin hin jirre eelee irra nyaanna heedeme irra bilcheeffatan. Saanii abbaa ka qursiitti nyaatte misaatti nyaattu sareen. Ya Rabbi, Rabbi kenneef dunyaa kan. Amma namoo ta'ii qabdi moo dalagaa qabdi si oge. Tamoosa maal qabdi sareeni akka geexiiti kun harka qabatanii manaaxiriitti godhanii makiinaa keessa kaanii deemaniini. Makiinaa ofii oofti si oge mee tabtab naa godha badabanii aadan. Makiinaa maal ofii oofti miti gariin ta'aa ooftullee hin jirti haga silaa ka'an arge kuni oofu mattaa'oti makanaa quuqeetuma raasaa laalaa bashannanaatuma deema olii gadiin deemaa galanii. La ilaha rabbii fi akka ofii feete. Amma makiinaa katamaa keessa ofumaan baatee deebiti manatti makiinaan. Isimaaf jecha fa isii qilleensa fudhachiisuuf fa kunoo gadi baasanii ol deemanii ol deebanii gaayis namoota taaptamnaa godha wallaahi qaraa namoota dhumadhaan jedhu. Rabbii kiyyaa. Nuti yalle na jalaa balleessee wallaahi. Akkasitti. Ebada ijoolleetii galatu falmattuuti jedha. Taaptabii naan godhan maltaa cufeerraa ba. Amma bakka amma mammaa koisi mammaa kakasi injifadhe kanaaf dhagaa dhabbaa useenaa minyeeffadhee uummata mana kiyyaa waliin fuune nama soddoma na jala jira dura mallasaa waan jedha. Dhibbaaf 15 na jala jira faayidaa takkan qabu namni tokko. Mallasaa waan jedhu dur dhageette. Kamatoo kaadira ishaan alaan dirphaa gaanfure jedhe bara dur hirphaan sirbe.
Kama tu kadira andi shala lirpa ganfure amma manni kiya kuni andi hirpa ganfure sa wurri na jala sarin na hanya tu mamagalanti anu Faayidaa takka amma nama 115 na bira jira takkatti faayidaa hin qabdu. aliman wani ka jaltu Naafidhaan himuu keessan nama kudha wayii bicha sanuu taaptaamnaa godhu 2023 bila kunoo tokkoffaa rakka taaptaamnaa godhaaru dadhabee. qabdan marti opini haata tu mamagalanti wurri na jala teetannatti kennitan kun ila tirfiisini haa kenna ijoolleetichi tirfi wanni marti tirfi kaarkaan qabda opini ofin isinin argatin mamagalanti akkasi sareen haa nyaata. Abba akkasii. Rabbi. Akkasii kunoo tas naanna'aa oolee katamaa keessa galaa. Maal jetta shinti beetu? Amma dubbata sareen kun amma yoo haasa'u dubbata afaanii yoo haasa'e galatoomni sareetii. Dubbata afaanii. Seenaa maal jedhu barbaaddamee seeraan xaafi sareetichi akka argutti. Maaliin dubbata'ee abbaa hin haasaa tolchee haasaa. Amma si waggi amma yoo suuqii waa gabaasi waliin dhaqate gulliitii waa bitatamoo ati koometti kuma keessa dubbisi waa hin bitatamu ofii dhaqee waan barbaadu fuudhamu namama fuudhee itti kenna. Hin ergamaa yoo abbaa waa hunda beeka nama nuqee dur guddifnee oolee amma sareen biyyana. Kanaaf gatii qaba. Kun mana jala xaafara jaarsa biyyaan deemni caaltuun kan saba sin mi'eessite akka malee addunyaa soqaa deemee sareen biyya namaatti nyaattee ajjeesee maqaa nu balleessite akira baddanaan jedhaarte kun ijoolleen tiyya jala xaafte maal jettaati? Hojii abbaa hin argitanii hojiin hojjedhee intini jedhaaru hin deemtanii ilaaltanii mokkora Amaarikaan jedhan akkasii dhufu. Anaaf yoo akkas taate anaaf simaatti walitti fidee ati dargaggeetti asii achi waa kumii kitiledda waa kumii kun yaadda. Ani qonqotii malee maal yaadda amma qonqotii takkatti tan asii dadhabeeti shufaa boqqollaa asii olii gadoofe sangoota lama asii balbalatina hidhadhee dheechisee saa takkatti balbala dura hidhee nyaadhuufi asii Ameerikaa deemee saree xiraadhika udaan saree jala hara kana kaatina argite dalagaan kana wanni ilmoon abbaa gootu wanni ati naa gootu kana. Kanuma abbaa dalagaan jiru kanuma namni kenna wanti achi biyyaa yaa'e muluunuu kanuma hojjeta abbaa hojii biraan qabu. Rabbi. Ijoollee eenyuti ka abbaa deeme saree jiraadhu abbaa ka jettee ijoollee abbaa jiraachifte eessa dhageenne abba torbattuu dhageenne kan kee baasuma. Maaltu baasa godhe abba dhugaa jirtu waan amma asii urga deeme maal hojjetaara abbaan filicaa. Maal abbaan Abbaan filicaa ilmaan 5 achi qaba martinuu kunoo teessisanii gansaba ji'aani itti muraniiti yoo gadi bahe makiinaa yoo gadi bahe daabboo